الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وبوليين مجلة مهلكة مجموعة القادة سجنتان كيني حرق أبنسي كل سجنتا IQM yookiin immoo sagantaa ijaarsa qayroo islaamaa jiru jechuudha. Sagantaan kun hamma danda'amne harkitee re'een hamma humnaa gurricha akkuma jedhamu hamma humnaa harkitee taa'urra carraa qoyyee ofiisi qoyyaa akkuma jedhamu wanti nuti waan kana yaanneef waan nutti dhagahamee fi bakka harkitee jirurraa akka tattaafannuu fi akka ijaaramnuudhaaf jechuudha. Namoonni biroo nurra ijaaramanii nu dursanii nu harkitee nu cunqursuu fi nu miidhuu jiran. Cunqursaa kanaa fi dhiittaa kana teenyetu nu bu'uuraallee furmaanni waan hin jirreef haa ta'uuti nutis humna qabaannee dandeettii akkas qabaannee beekumsa ammas ga'u qabaannee osoo hin taane hamma dandeenyuun osoo wal tuffachuun ta'e wal dhaggeeffannee akka ijaarramnu yookiin immoo harkitee sagantaa IQM yookiin immoo IQ keenya akka guddifannu jechuus ni dandeenya karaa biraatiin. Tole kam yeroo dabre keessatti mata duree xiqqaa tokko seenaa gabaabaa tokko fudhannee ilaallee jechuudha. Hadiisa tokko ilaallee hadiisni sunillee hadiisa maal jedhu jechuudha. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني بريدين يوكي تولو سلمنا بربا يوكي مجأيو يوكي مونا مسلاما كان درسيسو تركه إيسو إساد يوكي سيدي ما لا يعني جتو وان هيكا هنكم يوكي من إنجلس وان إيسو جنكا من إنجلس جتو مالي كرمالي جيرام قم وان هيكا كم نديبني من إنجلس وان هيكا قم وان هيكا قم مالي waan bareeda kamuu raawwachuu fi dalaguu fi dubbachuudhaaf qophii ta'uu qaba jechuudha namni islaamaadha. Kanaafuu namni harkitee waan hiikkaa hin qabne dhiisuu danda'u eenyuu fi eenyuu qofa jechuudha. Nama harkitee cufama sammuu keessaa bahee dhiphina sammuu keessaa bahee sammuu bal'ifatee ilaalcha isaa develop godhe qofa jechuudha guddifate jechuudha. Yookiin immoo harkitee developing islamic personality yookiin immoo ilaalcha islaminaa isaadha namummaa isaadha islaminaadhaan guddifate qofa jechuu dandeenya jechuudha. Hamma ilaalcha keenya hin guddifnetti tarkaanfachuu fi guddachuu fi ifiifuu dalaguu hin dandeenyu waan biraatii achi dabarree dalaguu jechuudha. Maaliif ofumaa deebinee sammuu keenya nu wallolla jechuudha. Namni waan hiikkaa hin qabne dubbatuu fi waan hiikkaa hin qabne dalagu waan hiikkaa hin qabne hordofu yookiin maalaa yaa'anii waan hiikkaa hin qabne jala hordofu yeroo isaa namni waan hiikkaa hin qabne irra balleessu humna isaa waan hiikkaa hin qabne irra namni balleessu hojii hiikkaa hin qabne yookiin immoo hiikkaa hin qabne jechuun maali hojii bu'aa hin qabne qishinaa cooraa baacoo waan faayidaa hin qabneen humna isaatiif yeroo isaa balleessu beekumsa isaa balleessu maal ofiin jee booddee ofiin illee anuu hiikkaa hin qabu jedhee ofiin deebisuun hin oolu jechuu shakki illee hin qabu kan takka an hiikkaa hin qabu ugguu ofiin jehu jechuun kiyya maali akkamiin namni hiikkaa ofiin qabu jedhaa waan haaraa isinitti hin teessiniin ajaa'ibin jechuudha. Dubbii har'aan tanaa yoo fudhattan dardar irra hedduun maal jedha jechuudha. Aarurra aarsuu wajjajee yeroo isaa bilaashin balleessa ol deebi'ee haadhaaf abbaa isaatiin osoo na dhaluu baattan maaliif gaafsan na dhaltan waan akkanaan fiddanii waan akkanaan gootanii yaa akkasii waanuma xiqqoodhaan dhiphata jechuudha. Kanaafuu maal ofiin jechuu dhufe waa'ee wa'adaa yookiin immoo kaayyoo galma rabbiin isa uumeefillee illaa liya'buduun kajeessanillee irraanfatee ofiifillee kaayyoon malle jiraate nyaatatuma dhugee ambilaashin uumamee ji'ee akkanatti yeroo isaatillee itti gaafatamummaa biyyi isarraa qabdullee itti gaafatamummaa amantii isaa qabdullee irraanfatee bilaashi tokkotti dhalatu du'u ta'a jechuudha. Kanaaf wanti hubatamuu danda'uu qabu jechuudha. Waan hiikkaa hin qabne hojjechuu fi dubbachuu irrallee fagaachuu. Gaafa waan hiikkaa hin qabne irraa fagaannee waan hiika qabutti deebinee jenne ifiifillee hiika qabna jechuudha. Yookiin nama hiika hin qabne nama meaningless jedhanii jechuudha. Meaninglessness nama hiikkaa takkallee hin qabne jechuudha. Nama faayidaa dhabeessa. Nama harkitee addunyaa kanaaf ani nama tirfii nama bilaashi uumame yookiin nyaachuufin jiraadhaa jiru qofta. Gaafa akkas taane hoo nama kamiillee amantii keenyas dabarsinee kennina alagaadhaaf bitamna harkitee ofii nama keenyas ni nyaanna ni gurgurra humaa nutti hin fakkaatu jechuun nyaachuuf qofa gaaf jiraanna jennee yaada. Akka akkas hin taane maaltu nurraa eegama maal yaaduu qabna olaantummaa yaadadhaa yaada gararree qabaachuu qaroomuu fi dagaaguudhaan nuti addunyaa kanaaf namni kamuu anaa dubbatu kana ta'e isinii dhaggeeffatu ta'e daa'imni har'a dhalatu ta'e rabbiin harkitee bilaashuma tokkotti gaafatamummaa tokko malee hin nama tirfii yookiin immoo faayidaa dhabeessa godhee addunyaa kanarra akka inni nyaatuuf
qofa akka isan humne ta'u beekee an har'aan tana addunyaadhaaf wanni asirra dhufee jiru tokko nama bilaashu osoo hin ta'in nama harkisee faayidaa qabeessa dhala namaatiif faayidaa buusuu danda'u jennee yaaduu qabna. Keessa'uu akka qeeroo islaamatitti amantii bareedaa kana kitaaba qur'aana rabbii biraa bu'e bareedaa kana osoo qabnu hadiisa ergamaa osoo qabnu cinaatti immoo yeroo har'aa yeroo teekinooloojii osoo qabnu ablee qara lamaan murtuu qara taanee argamuu osoo dandeenyu duubatti hafnee amantii keenyaas irraanfannee wanta nurraa eeggamuu danda'us irraanfannee waanuma gaggabaabaadhaan booji'amnee jireenya laafaa fi gaddaa keessatti aaraa jiraachaa aaraatu nurraa hin eeggamu jechuudha. Kanaafuu wanni isiniin jennu hamma dandeenye irratti hirrina keenyaa fi wallaalummaa keenya laaltanii nu qeequu fi nu arrabsuu osoo hin ta'in dogoggora qabnu nutti himaa. Laayik gochaa, sheer gochaa, sabiskiraayib gochaa chaanaala keenya Star Daawwaa Group mata duree jedhu kana jalatti mata dureewwan garaagaraa akka komparaatiif of rilijinii akka morkitee sagantaa IQM yookiin ilaalcha islaamaa yookiin immoo qeerroo islaamaa guddisuu yookiin immoo bal'ifachuu kajii wajjin laalla sagantoonni biroo hedduu qaqqabannee isinii dhufuuf jirra. Of ta'ummaa akka ta'e wantoota hedduu kan hamma dandeenyetti beekumsa xiqqaanuu bira jiruu fi beektota keenya irraa fuunee dhaggeeffannee isiniif dabarsuudhaan itti jirra jechuudha. Kanaafuu isinillee kanan irraanfatinaa waadaa lammummaa fi waadaa yookiin obbolummaa diinummaatiin yookiin diin keenyaan nu gargaaraa fayyaa ta'aa ulfaadha isin jenna galatooma.